danda'a, harcee ta'uu danda'a, aannan daa'imaa ta'uu danda'a, huccuu ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa jira. Wantoota san erga qoratte booda waan san lakkoofsa hamma waan achi jiruu kanaan qabattee mallaqa bajeta waan saniif ramadame mootummaallee haa ta'u miti mootummaallee haa ta'u qaamni fedhe mallaqa fandii argatte sanii bittaa jechuudha. Gaafa bittu yoo hayyama tola ooltummaa yookaan seera qabeessa qabaatteen dhaabbanni kamuu darasanyii 10-20 kennamaaf. Darasanyiin tokko ka yeroo waa bittu gubbatti katabdu yeroo hundaa waan bitti yoo lilmee takkallee bitti khiribiiti illee yoo bitti dhaabbata akkanaa kanarraa waan akkanaa bite jettee tiin nambarii dhaabbatichaa gubbatti katabdee waraqaa darasanyii murtee fi tokko dhaabbataaf irraa bitti isinii kennita tokko ammoo manatti galfatta tokko ammoo mootummaadhaaf keessaa jechuudha. Mallaqa baaftullee hin barreessita mallaqa galchitullee ni barreessita jechuudha. Gaafa kana waan qabdu san qabattee waan bittee fi waan argatte san qabattee qaama dhimmi ilaallatu wajjin haasofte dhayxee maal goota deeggarsa qabatte kana bakka mootummaan jirutti bakka qaamni nageenyaa jirutti bakka abbootiin gadaatii fi sheekotiin jaarsotiin biyyaa jiranitti waan qabdu kana qabatteeti dhaabbattee ragaa wajjin hawaasaaf laattaa jechuudha. Qaamni gaafa duraa waraqaa deeggarsa hawaasaaf si gaafate sun ammoo waraqaa ragaa barreessee si kenna. Kan maal jedhu meeshaa lakkoofsisaa hammanaa. Meeshaa lakkoofsisaa hammanaa waan akkasii dhaabbanni kun nu biraan ga'ee hawaasaa kenneera jedheetiin ragaa maal si kenna? Tokko ragaa waraqaadhaa si kenna. Maaf akka waraqaan kun fayyadamu isinitti himaa? Atillee ragaa viidiyoo fi ragaa suuraadhaa qabattee dhuftaa jechuudha. Gaafa ragaa viidiyootiif suuraa qabattee dhuftee wanni haadha faatee birrii kennee fiddee akkam goote jettu hin jiru. Sigalee mootummaalleen mallaqa akkaawuntii kanarra guyyaa akkanaa isaa akkanaa baaftee eessa geessite yoo isin jedhee waan bitte waan gurgurte waraqaa fuutee afoo keessaa jechuudha. Ragaa kanneen sadiin qabattee ati biiroo keessatti deebisaa jechuudha. Gaafa kana yoo rabbillee si gaafate waa itti mul'istu qabda. Maal bittee maal kennite? Qaamni mootummaatis yookaan inni ji'oonis gaafa sakatta'insi geggeeffamu waan bittee waan kennite waan hafe waa hunda riisiidhaan darasanii dhallafataa jechuudha. Ibaltu birrii keenyaati ibaltu asiin bahee ibaltu achiin baheeni sun waan itti aanuu jechuudha. Faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu ammoo maalidha? Fakkeenyaaf amma hawaasni yeroo akkana buqqa'u kana chaansiin jiru tokko inni ji'oo yookaan dhaabbata tokko yookaan nama sadii yaamtee birrii irra guurtee erguu miti. Manguddoo naannoo sanii walitti qabanii dhaabbata tola ooltummaa biyya kana keessa jiru kan maqaa Oromoodhaa dhaatu hundasaa yaamta. Dhaabbata kanallee amaanallee haa ta'u waliisaa ta'u maalii haa ta'u egereefin haa ta'u yaamtee itti kennita. Dhaabbanni kun waloodhaan ta'e abbootii qabeenyaa dabalatee walitti yaamanii abbootii gadaa sheekotii biyyaa manguddoo biyyaa yaamanii mootummaa wajjin ta'uudhaan dhaabbanni 5-7 waliin ta'uudhaan gargaarsa kana qabatanii geessan malee dhaabbannummaan takkatti hin dhufee akkaawuntii gadhiisee waa fudhee deemuu fiigu akkasii miti. Maaliif yoo jettanii namni buqqee kun tokkoo fi lamaa miti waan ta'eef ummata buqqee waan ta'eef ummata kanaaf dhaabbata gurguddaa hedduutu walitti dhufee mari'atee waan san qabatee geessee fi biraa as deebi'aa jechuudha. Kan akkasitti yoo hubanne yoo fudhanne ammata waggaa guutuu wal caqacaqnaa jechuudha yoo seera kana hin deemne. Kanaaf ammoo sheekotiin biyya abbootiin gadaa abbootiin qabeenyaa maa cal'iste isa jedhuuf ammoo laal obboleewwan kiyya dhaggeeffadhaan haqa isinitti muu jira. Muka xixiqqaadhaan abiddillee gaafa qabsiistu muka xixiqqaatu qabatee gurguddaa ibiddatti shida malee lafumaa qee namni gasii ba'u hin jiru. Abbaan iyyatu ollaan dirmataa jedha Oromoon gaafa mammaaf. Waliigaluu jirra yoo aniif ati ijjiin lallabne dirqama mootummaallee gadi ba'a dirqama abbootiin gadaallee abbootiin qabeenyaallee sheekotiillee wallaahi ufiin dhufan rabbal kaabaa yoo aniif ati ijjannuu qabaanne jechuudha. Yoo nuti ganda keenyatti hawaasa keenyaaf hin lallabne eenyullee hin dubbatu. Ni agartanii mi? Amma maal arguu jira beektanii? Rakkoo Harargeedhaa Harargee qofa iyyuu jira. Rakkoo hawaasa Jimmaa qofa iyyuu jira. Rakkoo Wallaggaa qofa iyyuu jira. Rakkoo uummata Arsiidhaa Arsii qofa iyyuu jira. Kun amma dogongora guddaadha jechuudha. Kanaafuu waloodhaan taaneet hawaasa keenya deeggaruu nurraa eegama waan ta'eef waan kana waan nama 3 waan nama 4 waan kana waa warra TikTokii Kaayiroo jiru qofa waa warra Dubaay jiru qofa waa warra YouTube qofa
taa'ee shaqqalatu waa warra mootummaa qofaa waa warra feesbuukii qofaa waa abbootii qabeenyaa qofa miti kun erga hawaasni kun keenya jenne nama hedduu qaama hedduu waliin dhufee waan kana waliin godhuu qabna. As gubbaa ta'anii fooloora mataa isaa heddummeeffachuu beekamtii itti argachuu maqaa bareedaa itti fudhachuuf dhakaamuu qabbuun kun hafee anillee lubbuuti jedhamee isinis lubbuu teessan qabdanii hawaasa kanaa maaltu fayyada jennee karaa seeraa fi heeraatiin hawaasa keenyaaf gargaarsa kana geessuutu furmaata malee manguddummaas gubbaa taa'uun akka an jedhetti malee akka an beekutti malee akka itti amaletti malee tiyya malee ta'an jedhe malee mana kiyyatti malee akkaawuntii kiyya malee jechuun kun hawaasa kanatti qumaara lafarratti taphatamaa jiru malee qumaara bira as gubbatti irratti taphachuutu mul'ata jechuudha. Kanaafuu hawaasni wanni isin beeku qabda dhumarratti hawaasni Arsiidha hawaasa jabaadha. Jabummaa isaa kana cabsuudhaaf ammoo wanni baay'een dalagamaa jira. Wanni baay'een dalagamaa jiru amma duqeetii geessinu qofa osoo hawaasni kun kafurmu taate alhamdulillah sillaa sujuudan bu'an. Hawaasni Arsiidha cabuudhaaf cabsuudhaaf bitaa fi mirgaan itti hamammuutaa jira diinni. Warri siyaasaa ammoo feetan amana feetan dhiisa siyaasaa isa san galmaan gahachuudha jecha abbaan barbaade waan barbaade raawwata tanallee liqimsa yoo tanaaf waan barbaade nagootanillee kun ammoo beekamaadha. Yoo beektan hin beeku yoo hin beeknillee dhagaha. Qaamni siyaasaa abbaa fedhellee haa ta'u kaayyoo isaa galmaan gahachuudhaaf jecha qaamni siyaasaa hin obboleessuudhaan. Kafagoo jirullee kadhee jirullee qaama siyaasaati. Deeggaraallee qaamni siyaasaa kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf haydariin fannisullee yoo ta'e hin fannisa. Ciccirullee yoo ta'e hin ciccira. Deeggarullee yoo ta'e hin deeggara. Dhorkachuullee yoo ta'e hin dhorkatu. Kun ammoo ejjennoo warra siyaasaati. An nama siyaasaati miti. Ani qaama hundarraayyuu bilisa. An nama hawaasa fi gargaaru tokko kanallee akkasitti na hubadhaadha. Asirratti gaafii qabdanii fi yaada qabdan lafa kaayaati. Waan beeku isinii deebisa. Taan ammoo isinii deebisa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فاعل اللي دراكنا. ناتو درساي قامي. ناتو درسا قاتر راسه. أنقافي كبس مرة رايو. يفهم اللي نراتاتي. توقفا جولين تنا ورثة مثلا عندما بكاء كأرسي والمعقلة أرسي بالي جدا مكان كيسا أسباتا سي ورثة مثلا كن. يادا أسر في الدنيا نور غرغرتان كانا. كيسا متى ولك أبتني ما ولك غرغرتني. firee isaanutti as fiduu maaltu isin dhoogge tokkoffaa Abuu Zarrii fi Heydar walii diinaa miti ilmaan abbaa tokkooti fincaan abbaa tokkooti. Heydariif haati faatee walii diinaa miti ilmaan abbaa tokkooti fincaan abbaa tokkooti. Haati faateetiif Aslii walii diinaa miti ilmaan abbaa tokkooti fincaan abbaa tokkooti. Nasrii fi Asliin fincaan abbaa tokkooti dhiiga abbaa tokkooti. Yaada salphina camnanaa ka uumamaa rafide osoo hin taane ka harka namaatiin dhufe kana ka hawaasa keetitti dhufe. Keessammaa haga asirra baatanii akkana godha jettanii quba nu qabdan kana isin martuu dhuftanii nu gurgurtan isin walii diinaa miti bilbila walii qabdanii bilbila walii kana fudhattanii eega furmaata ka barbaaddan taate akkaawuntiin 7 habanamu miliyoonni habanamu miliyoona nu barbaachisalle yoo jettan isin qabdi tokkochan nu barbaachisalle yoo jettan isin qabdi maa yaada asirra fiddanii namni martuu mana guru kana keessa deebitanii afaan tokko taatanii nutti as fiduu maaltu isin dhoogge tokkoffaa warri rakkoo qabu isin warri rakkoo qabu warri salphina camnana seenaa lafee ilma Arsiitti illee godhaaru isin lammaffaa Arsii baqatee hin beekne ka kadhatee hin beekne illee ka salphinaa fi baqallee salphinallee barsiisaa jiru isin haqa isin himna maa waan nu liqimsitanii qawwee yoo taate bar namicha mootummaa biyya bulchu afoollee ijoollee muka galtee afoollee warri qawwee qabate nu hawaasa nu isin himna qawweellee nu warri hiikee walitti deebisu nu hawaasaatiin beeyna kiiloo haqawweellee wamaa nun sobdan abbaa fedhee hawaasni kun ima ofirraa dhooguu danda'a gizee burjaaja'aara malee hawaasni ka Oromoo ganda kamiiyyuu gizee burjaajomna malee ima ofirraa dhoogina akka ofirraa dhooginu beeyna dammoo yaanni isin fiddanii asirra gurgurtan asli irraa kun mee gara muitii qabadda akkana godha jettanii yaanni isin galgala lamaan fiddanii nu gurgurtan nuun ta'u homa keessa deebaa wal gorsa yoo shugguxiin illee mataa walirra facaasuu taatan achi keessa walirra facaasa koottaa janaaza asirra fidaa isin awwaalla janaaza keessan asirra fidadha isin awwaalla achi keessatti shugguxiin wadha haa ka'a
asirratti janaazni kiyya kunoo akkana qullaa jiraa jedhe kasi awwaalu awwalatti ana daseeti ofirraa baasee wanni isin fiddanii asirra haasoftan martuu soba kijiba asirra ganna darbuu dandeettan wamaa nan gootan rabbii kennaaf haqa haasofna harargeen buqqaa'ee argine wallagga buqqaa'ee argine akka arsii kana salphinna seenaa kafafaan argine maal sadaqaa kadhachoo fi akkaawuntiin miliyoonni banamee sadaqaa irratti wal dhabu sadaqa marra namichatu abalqaasim muudaa jedhan abalqaasim muudaa ibiddi mana jalaa gube awliyaa wayiitu jira abalqaasim ka jedhamu ibiddi mana jalaa gubnaan namichi mataan qabu maal jedhe abalqaasim na dhaqqabi jedhe ibidda mana irraa dhaamsuu dhabe silaa maal bishaan qabateet mana isaa ol koree ibidda irraa dhaamsaami san dhiisee abalqaasim na dhaqqab abalqaasim na dhaqqab abalqaasim na dhaqqabi jedhe abalqaasim wayiitu dhufee bakka jiru sanii san dhaqqabne ibiddi mana kutee gubbaa gabbuumnaan abalqaasim wal agarre jedhe daabilaasaaf sishelaa jedheen bilaashaaf feemasa isiniin jenna kijibtoota womaan hangootan womaan halleen gootan sadaqaa namaatiin hin bulu wanni idaa isin feemasa taataniif walirratti angoo laallachoo malee hawaasa kanaaf kabaja hawaasa kanaa hin qabne yoo hawaasa kanaaf qaqqabamtan taate isin martuu bilbila walii qabdanii keessaan gadi bu'aa waan achi kaltan fida asitti nurratti gardireeraa ra'aati rarasan gala gajjennee baannaa isiniin jechoo barbaadeeti horaa bulaa deebana yoo barbaaddan horaa yoo barbaaddan hin horinaa tanumaan isiniin jedha Roma wanni nagoota ni በጣም ጥሩ dhugaa dubbachuudhaaf abbaan keenya Mubaarak hayyuun siyaasa din beeku jedhan gaafa aaree gaafa dhimmi qeessaa ta'e hayyuun hin beeku jedhani anam akkasumatti ilaala malee arraba Mubaarakiitii fi kana kanallee wantaan jedhu quuqama hawaasaaf qabanii fi aarii laalaatti dhagaametu akkan haasofsiisu jira malee amma akka kiyyatti abbaa murtii jedhi Mubaarak jedhi nama anuu yaada isaanii gaafachuu anuu isaa woqqasu jira akka yaada kiyyatti silaa isaantu waan